mire. Kanaafuu gaafa bajamtoota dhaggeeffattoota keenya nuti kana ennee jirra isin immoo yaada keessan toora bilbilaatiin nuu kannaa qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaatti bashannantan ka'a. Meegaa dhaggeeffattoota keenyaaf jalqaba irratti qophii dambalii jaalalaa keenya har'aatiin walaloo xiqqoo tokko qindeeffanneetu jirra. Walaloon maal jettire? Bello de tefo, ya perra nabari, ya la singito, la perra nabari, ranga de wanjo, arreza kalani, rako de wayo, ya ve magazani. Ida adal dalate, altu dan sierge, assalamu alaikum, ya bare dorge. Sojerani, arbata koreko, jarala jerani, agabe koreko. Ka'eeta murteesse magaalaa jaalalaa adeemuuf shirri dhibbaaf lama malee somaan qabu birrii. Osoman suksukuu qajeelee magaalaa bitaaf mirga kiyyas of duuba ilaalaa. Inni ciikii qabu laddaadhaan imalaa kaanis wal harkisee taaksiif baasii ilaalaa. Anis achin dhaqee deeme lukaraasee quufaan tokko dhufee dhoqqee natti facaasee raaree lafaa keessaa fuudhee nan dachaasee aaree gubadhee tan ijatti babaasee harka kubal'isee nan rukkuta ture ija keessa laallaan qaamoleen miila koo walitti suntuure. Rifadhee tan dhiisee homaas hin dubbanne bibbitachuu dhaqnee nutis wal fudhannee osoma dhaabbannuu waan bitannu dhabnee ija keessa wallaallee tasa wal dhunganne nu lachuu butamnee rifannee dhaabanne deebinee wallaaluuf hedduu qaaneffannee sodaadhaan guutamnee wal lakkifnee deemne yeroo an qajeelu na laala dhaabbattee duubaaf fiigaa dhuftee harkana qabattee addunyaan jijjiiramtee adda natti taate gammachuun guutameen gatti kos fagaate waan an har'a dhaladhes anatti fakkaate gammadeen utaala taa'ee lafaa ka'ee edaa rafaan jira sireerraan lafa dha'ee abjuun bara beelaa biddeen jetti anoo dhugaan se'e immoo kan abjuuti. Bare obsii maaltu na kofalchiisa seete osoo dhaggeeffachuu jiruuti inni silaa tanuma dhugaa sun seeti garba jaalalaa daakaa buleessa. Jaalalli kun hanganuma gowwaa nama gooti barra guyyaa kan nama ceenqetu hafeeti halkan illee hirriba namarraatti akkana nama gooti. Guyyaa wayyumaa halkan daranii hin jenneere. Kan jaalalaa kun. Silaa guyyaa beekee namaa wajjin gamaa gamana jettee kokkofalteetillee nama dabarsita halkan kophaa keeti. Kanaafuu ija waliin baasuu qofa. Sanuu yeroo sireerraatii kufoo nama gaddisiisu. Tunta ajaa'ibaati jaalalaa jecha nama danda'a silaa maal godhaa miti. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya goleewwan Oromiyaa afaan irra teessanii qophii dambalii jaalalaatiin bashannanaa kan jirtan hundi keessanuu qophiin dambalii jaalalaa amma tokko jedhee walaloo isin biraatiin nu qaqqabeetiin eegaleetu jira. Amma hoo kanattaan maal qabnaaf dhaggeeffattoota. Xalayoota isaan nu ergan hin jenne. Xalayoota isaanii biraan haa geenyuure. Ni taati gaa dhaggeeffattoota nu dhaggeeffadha. Sammooda immoo walitti deebina osoo dhageessanii immoo bilbiluu yookiin immoo barreessuu hin dagatina. Warri bilbiluu barbaadaniif duwwaa 2211 lakkoofsa bilbilaa keenya. Yookiin immoo warri ergaa gabaabaa jechuudha 8330. Amma affeerraan keenya garuma xalayaatti isin adeemsistuuti xalayaa keenya dhaggeeffannee boodarraatiin ammoo nagaa walitti dhaammachuuf walitti deebina. Lapheen hollattee qaamnis na gargarte jaalala ijoollummaadhaa kaasee laphee keessatti na dabalaa dhufeef jettee yaa lafaa dhagee samiinaaf awwaadhu yaa gurraacha garaa garbaa
deebii isaanaaf deebisi. Garaa kootu na raafame. Yaa qopheessitootaa fi dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Maalee jettanii na gaafachuu dandeessu. Dubbiitu akkasi. Guyyaan isaa 3/27 1987. Yeroon kun yeroo harmeen koo lafa kanarraatii boqottedha. Umurii koo yeroo sanii waggaa 5. Jaalalli yeroo san waraqaa adiidhaan barraa'ee hidda keessa naanna'ee har'a waggaa 25ffaa kootti na dararaa jira. Maaliin of dagachiisuu namni fala beektan mee heloonaan jedhaa. Harmee guyyaan sun gadda isa jalqabaati. Yeroo sana xiqqaadhus har'a guddadhee si dhabuu kootiif baay'een gaddaa jira. Isa hin daganne keessaa guddaan sodaa siif qabudha. Nyaara kee ija bitaa fi mirgaa jiruun hiriyoota na injifatan narraa sodaachisaa. Anas gorfachaa gaarii fi yaraa addaan baafadhe akkan guddadhuuf galaan ati yeroo sana naaf keessee sababa isa guddaadha. Harmee qaamni yoo guddatu jaalalli guddatee lubbuu ijoollummaadhaan jaalalli yeroo san barraa'ee har'a dargaggummaadhaan qaama keessa na harca'ee buqqee sammuurraan maddee ujummuudhaan baatamee faana jalatti dhangala'ee yaadannoo yeroo sanii walaloman kaasaa quuqaa garaa kootii fala isaaf barbaadaa fi uummatas jaallatuun dallaan kee guutamee firoota kee hundaan hojiin kee faarfame iji namaa mimmaaniin guutamee ardiif nu dhiifteetoo bararte kaa harmee. Qabeenyi ni jira gootaraa guuteeti firrillee ni jira akka dhaaf abbaatti. Harmee ani eessaa itti dhaloota kootii kanaaf lubbuun boochee hirkitee dhamaatii. Waarii qabee hanga iyyan daaqqoo osoon si barreessee dhumu harmee koo kan namni kaasee fi waaqni xaahir koo badaa sirraa hidhuu hundatuu siif harqoo. Harmee lafa kanarratti jiruun hin guutu. Nama irra jiruufis guyyaa takka guuteen beeku. Kan horee naaf guutee jedheen beeku. Jechuunis isa guddaa maarashaa yoo qopheesse isa xiqqoo limmootu hir'ata. Lafarra taa'ee naaf guutee kan jedhe innis sobaadha. Waa malee hin jenne guutuun waaqa qofaadha. Kana yoo jenne jiruu lafa akkamiinaa dabarsinu gaaffii jedhuuf ammoo jaalalaan gaarummaadhaanii fi iftoominaan ta'uu qaba. Akka of jaallattu nama biraa jaalladhu. Gaarummaa kee keessaas uummataaf laadhu. Daabboo takka yoo qabaatte obbolaan kee waliin qooddadhu nyaadhu. Lafarratti waan gaarii hojjettee kan du'an iddoo gaarii galchitaati. Harmee koo osoo guyyaan isaa har'a ta'e osoon si yaalladhe ifni har'aa hoggas osoo jira ta'e inni yeroo sana aadaadhaan yaalamu akka har'aa odoo saayinsiidhaan yaalamtee ta'e quuqaa garaa kootii kanatu naaf hir'ata. Silaa waallee siif dhama dheeran jedhan ture. Maal godhare yerootu na durse. Dhalli kee